baankii raames eessa raakee eessa gihee eessaaf deema nuti hoo maal irraa quba qabna. Baankii raames baankii raames baankii raames baankii raames. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattoota keenya ergaadhaan qaba. Ergaan ammaas maal yoo ifeettan qabeenya keenya haqa keenya kani shanyii isaa facaafne kan biqile kani lafa keenya eessa gihe maal jechuun keessan hin oolamu. Baankii raames eessa raakee eessa gihe eessaaf deema nuti hoo maal irraa quba qabna. Obboleewwan kiyya irra guddaan keenya yeroodha dhageenyu waan ifirratti tuffachuu takkaa jira. Komiidhaa jira. Dirqama keenya baanee mirga keenya baankii teenya irraa gaafachuudhaaf sheerii teenya gaafachuudhaaf duuba waan takka akkanumatti darbinee dhiifnee biraa kunnee mee maal himna. Saniif ergaan irra ulamaa'onni wal duraa duuqaan isinii godhaa jiran kun maali? Waan keessan isinumaatutti aanaa. Baankii raames harka lamaan baneeti abbootiin tiyyee isana biraa kutte ilmaan kiyyee isana biraa kutan jettee isin niyyaafachaa jirti. Saniif obboleewwan kiyya namni waan qabe takka galmaan gaheeti oomisha siirraan gahee bilcheeysee mee bilchalli hoo ja'a. Saniif jecha ergaa ulamaa'onni keenya abbootiin teenya hayyoonni keenya wal duraa duuqaan godhan kana ani nafu atis nabin hadara. Assalamu alaikum.